Lanjiran akan senera kowaltum sana mako bishaan lagaa fayyi kana yeroo inni qormaata hamaa keessa teenye qormaata keessaa fi alaa hunda isaa dandamannee injifannoo curuuqaa adwaa lammaffaa galmeessuu dandeenye. Ollaa keenya keessa bubuutuun shanee ummata Oromootiif wanni gaara keessaa galaanuu barbaadan hin jiru. Uummanni Oromoo injifateera. Abdichi muummee ministeeraa godhee filateera. Kana booda bashannanaa haa deebiin qabu. Kanaaf uummanni keenya ergamtoota Gibsiitii fi ergamtoota wayyaaneedhaa ta'uu shaniidhaa beekee qe'ee isaa gaachana sirnaa